odeeffannoo Baargamaatti osoo hin ce'in dura gidduutti qophii simbiraan keenya Ederson Moraes fi Riikoordiiwwan Manchester City keessatti galmeessa irratti Shifarraa Jaamboo qophii qindeessee jira isa dhaggeeffannee walitti deebina. Ederson is a Manchester City player. Lukaku! Ederson twice! Bu'uura falaasama taphaa Pep Guardiola nama akkaan hubatee inni fakkeenya goolii eegdota addunyaatiin isaa waliin kubbaa taphachuun hundaa ol nama bohaarsaa inni dirree keessa yoo jiraate kan sirraa eegamu iddoo duwwaa ilaaltee fiiguu qofaa. Ederson kubbaa argannaan takkatuu sibiraan ga'am taphataa duraanii Crystal Palace Glenn Muuraa haala ittiin Ederson dinqisiifateen kubbaawwan dhedheeroo qilleensarraan inni daddabarsu lakkoofsa kubbaa inni mijjeesse yoo ilaaltu Kevin De Bruyne biraattu dirree keessa jira jechuu dandeessa. Taphataa duraanii Manchester City Sean Wright Phillips akkas jedhee ibseen qophii kanaan milkaa'ina Manchester City baroottan darbanii keessatti taphataa ga'ee olaanaa baay'atee fi riikoordii goolii eegdotaa fooyyessuun galmee riikoordii addunyaa irratti beekamtii kan argate Ederson Moraes isinii dhiyeessuu fi maqaa guutuun Ederson Santana di Moraes yookaan ammoo gabaabinaan Ederson jechuun waamu Biraazil bulchiinsa Sao Paulo iddoo addaa Osako bakka jedhamutti dhalateen kilaba Biraazil Sao Paulo keessatti kubbaa taphachuu eegaleen waggaa lama booda kilaba Portugal Benficaaf garee dargaggootaaf mallatteesseen sana booda hanga bara 2015tti kilaboota Portugal Rio Ave fi garee baa Benficaaf taphateera. Ederson garee baa kilaba Benfica keessatti yeroo hin fudhanne kallattiidhaan garee jalqabaatiif akka taphatu filatameen bara 2016-17 Benficaan wancaa 20ffaa liigii Portugal akka injifatu gargaareera. Yeroo Pep Guardiolaan Manchester City leenjisummaan qabatanii waggaa tokko reefu guutuun goolii eegdota tooftaa taphaa isaaniif ta'an barbaacha Claudio Bravo mallatteessifatus akka inni yaade hin taanee fi Joe Hart durumaayyuu karoora isaa keessa hin turreen kanarraa ka'uudhaan bara 2017 Manchester Cityn filannoo Pep Guardioladhaa kan ta'e Ederson Moraes yeroo gatii riikoordii goolii eegdotaa ta'een paawundii miliyoona 35 Benficaarraa mallatteessifateen goolii eegan lammii Biraazil Ederson tooftaa inni fi Guardiolaan yaadaan Pirimeer Liigii Ingilaandi keessatti milkaa'uu fi dhiisuu mala jedhamee sodaatamus Citizens waliin seenaa yoomiyyuu hin dagatamne hojjete. Yeroos Ederson Manchester Cityidhaaf akka mallatteessu erga mirkanaa'ee booda ogeessi kubbaa miilaa Ameerikaa kibbaa Tim Beeker akkas jedhee ture. Pep Guardiolaan goolii eegaa barbaadu argateera. Ederson yaadama kubbaa miilaa qabatanii taphachuu fi garee faallarraa dhiibbaa uumuun taphachuu kubbaan miilaa goolii eegarraa eegaluun taphachuu akka qaban barbaaduuf taphataa murteessaadha jedhee ture. Manuel Neuer Ederson keessatti argita jechuunis ragaa ba'eefii ture. Lammiin Biraazil Ederson erga Manchester Cityf mallatteessee waggoota 8 darban seenaa jabaa hin darbine Manchester City waliin hojjeteera. Dorgommii hundumaan taphoota 373 Manchester Cityf taphateera. Pirimeer Liigii Ingilaandiin taphoota 276 taphateen taphoota 122 goolii hin keessummeessine. Waancaa Pirimeer Liigii Ingilaandii Manchester City waliin kan injifate keessaa bara 2020 hanga bara 2023-24tti Manchester City walitti aansee shaampiyoonii Pirimeer Liigii Ingilaandii akka ta'u ga'een isaa olaanaadha. Bara 2023 Champions League Awurooppaa Manchester Cityn akka injifatu gooliiwwan inni Lautaro Martinez, Denzel Dumfries fi Romelu Lukaku jalaa deebisuun goolii eegaa seenaa addaa qabu. Yeroo sadi badhaasa goolii eegaa cimaa Pirimeer Liigii Ingilaandii injifateera. Waliigalaan Manchester City waliin waancaa FA Ingilaandii liigii Ingilaandii 4 fudhateera. Addatti Ederson Moraes goolii eegdota kubbaa miilaa ammayyaa jedhaman keessaa dhalattoota kubbaa miilaan dinqisiifannaa akka argatu kan godhe ofitti amanamummaa inni kubbaa waliin qabuudha. Kubbaa miilaan akka barbaade taphata. Qilleensarra kubbaa deebisuuf akka risaa yoo barrisu ajab jedhu deeggartoonni kubbaa miilaa. Seenaa Pirimeer Liigii Ingilaandiin goolii eegaa kubbaa hedduu mijjeessee kenne ta'uunis Ederson Moraes riikoordiin harkasaa jira. Waggoota 8 darban Manchester Cityidhaaf taphateen Pirimeer Liigii Ingilaandii qofaan kubbaa goolii taate 7 mijjeessee kenne. Riikoordii kana dura goolii eegaa Paul Robsoniin qabame ture. Goolii lamaan caalee riikoordii galmee addunyaa irratti katabameera. Ederson bara dorgommii tokko qofaan kubbaa 4 mijjeessuu
galmeessuunis kan jalqabaatiin. Kanaanis bara darbe taphattoota sarara gidduu Manchester Cityidha kan akka Jeremy Doku, Bernardo Silva, Ilkay Gundogan fi Matthias Nunes waliin wal qixa mijeessee kenneen. Kanneen keessaa kubbaa sadii Erling Haalandiif yoo mijeessu, Sergio Kun Aguero, Omar Marmush, Ilkay Gundogan fi James Makateef kubbaa tokko mijeessee kenneera. Imala waggoota 8 waancaa fi riikoordiin faayameen booda Ederson Moyes jijjiirraa gannaa xumurame Manchester City gadi lakkisee gara Tarkiidhaa Fenerbahce imaleera. Erga kilabicha gadi lakkisee booda waggoota 8 dura haadha warraa koo ijoollee koo waliin taanee dhufneen amma maatii baay'ee Manchester keessatti horadheera. Manchester City yoon gadi lakkisu jaalalaaf kabaja guddaa waliin miseensota taphattoota seenaa qabeeyyii kana ta'uun koo Pep Guardiola jalatti milkiiwwan jajjaboo dhandhamuu kootti baay'een gammada jedheen. Daayiriktarri ispoortiidhaa Manchester City Hugo Vean Ederson bu'uura milkaa'ina Manchester City Ataa boordii filannoo biyyaalessaa kaawwate. Goottan darbaniitiin lolii eegaa jalqabaa waancaa Pirimeer Liigii Ingilaand 6 injifate ta'uunis kanaaf ragaadhaa. Lolii eegaa cimaa addunyaa ta'uu mirkaneessee galata guddaa qabnaaf jedhe. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan golii eegan akka Ederson hin jiru eenyiyyuu akka Ederson ta'uu hin danda'u jechuun ga'umsa waggoottan darbanii waliin milkeeffatanii ragaa ba'een. Kana booda Ederson Santana di Moraes Tarkiyyee Fenerbahce waliin riikoordii haaraa galmeessaa kan jedhu ni eegama. Xumurree Parabola deebanaa. The back post Gossens with the header, it's not in towards the line and it's turned out of play. Ederson didn't know too much about the save that he made. Qophii dhaggeeffannee walitti deebinees lalisaa darajee wallagga lixaa aanaa Har'aa midhama Yoshko Guardiola jedhee kilabichi akka mandirreedha akka fagaatuun beeksisne kiisuu hawaas Libanarraa waa'ee Lionel Messi jedhee Milos Kirkeez taphataa qaxalee nuuni maadu'eekee afura kutee kan jedhe Badru Huseenii Jimmaa Qarsaarraa kan inni barreesse akkasumas Anwar Muktaar Gandameexxirraa maamila keessan Manchester United midhama wal qabatee jedhee wanti haaraan jiru bara laasaa Beenishaangul Gumuzirraa Ederson goleegaa cimaadhaa kabajatu malaaf jedhee Toofiq Jaad Jimmaa Diidorraa Waaliyaadhaaf carraa gaariin hawwaa jedhee Abdii Abdallaa Bunoo Baddallee Boorachaarraa waa'ee Liverpool jedhee Raayis Yaasiin Jimmaa Manchoorraa Ederson goleegaa addaati jedhee akkasumas Akmal Xaahir Omonaa Daaboonaa Boosharaa odeeffannoon ispoortii Bayisaa Saalibaan hagam dirreedhaa isa fageessaa jedhee kilabichi Arsenaaliin beeksisnee Muddiin Hawwii Jimmaa Qarsaarraa Liverpool bara kana waancaa 3 ni fudhataa jedhee akkasumas bultii nagaa Awwal Jamaal Harargee lixaa Hawwii guddinaarraa Manchester Cityin sarara gidduu irratti xiyyeeffachuu qaba jedhee Baahir Ahmad Nadhii Gibeerraa Alejandro Garnacho wal qabsiiseeti kan nu gaafatee Abdiisaa Mushuu godina Arsii lixaa Kokosaarraa garee biyyaalessaa Itoophiyaatii fi carraa gaariin hawwaa jedhee dhaggeeffattoota hedduudha kan nu barreesse. Sa'aatii kiyya waliin imaluudhaaf fi gulaallii waancaa addunyaa biyyoota Afrikaatiin har'a taphoonni taphatamuu ramaddii Itoophiyaa keessatti argamtuun ramaddii aatiin galgala sa'aatii tokkotti Giinii Bisawu Seeraaliyoon waliin ni morkatu. Ramaddii daatiin sa'aatii tokkotti Angolaan Liibiyaa Mooritaaniyaan Keep Verde waliin taphatu halkan sa'aatii afurtammoo Kaameroon Eswaatinii ramaddii gaatiin halkan sa'aatii afurratti Naayijeeriyaan Booswaanaa ramaddii haatiin sa'aatii tokkotti Sao Toomeen Ikwaatooriyaal Giinii sa'aatii afurtammoo Tuuniziyaan Laayibeeriyaa ramaddii iitiin Chaad Gaanaa waliin ni morkatu. Maalii fi Koomorosiis halkan sa'aatii afurraa eegaluudhaan kan waliin morkatan ni ta'a. Gulaallii waancaa addunyaa kan biyyoota Awurooppaatiin ammoo ramaddii haatiin galgala sa'aatii 3 fi daqiiqaa 45 irraa eegaluudhaan har'a Luxembourg Ireland kaaba waliin halkanuma sa'aatii 3 fi 45 irratti Slovaakiyaan Jarmanii waliin ni morkatu. Ramaddii 18 Joorjiyaan Tarkiyyee waliin galgala sa'aatii 1 irraa eegaluudhaan waliin morkatu. Halkan sa'aatii 3 fi 45 irratti ammoo Bulgaariyaan Speen ramaddii gaatiin galgala sa'aatii 1tti Lutaaniyaan Maaltaa sa'aatii 3 fi 45 irratti Neezerlaandis Poolaand ramaddii jaatiin sa'aatii 11tti waaree booda Kazaakistaan Weels sa'aatii 3 fi 45 irratti ammoo Liechtenstein Beeljiyeem waliin
kan morkatanidha. Odeeffannoo gabaabootiin darbuu Gabriel Jesus, Federico Chiesa fi taphataan Tottenham Matthias Tel garee Champions League Awurooppaan ala yoo ta'an dargaggoonni kan akka Max Doomanii fi Rio Nigo Mohan ammoo dorgommichaaf kan isaan filatamanii kilaboonni Champions League Awurooppaa irratti hirmaatan taphattoota Champions League Awurooppaatiin fayyadaman ifoomsaati kan jiranu Liverpool. Federico Chiesa garichaan ala kan inni taasise taphataan kun Premier League England torbee jalqabaatiin Liverpool goolii 2 qixa yeroo ture goolii sadaffaa Liverpool ittiin dursu galchuun isaa ni beekama. Sana booda Mohamed Salah goolii afuraffaa galchuudhaan Liverpool tapha jalqabaatiin 4-2 injifateeti kan ture. Amma goolii sadaffaa Liverpool ittiin dursu kan galchiti ture. Federico Chiesa Champions League Awurooppaatiin ala kan inni ta'e dargaggeessi umurii 17 Rio Nigo Mohan ammoo garichaaf kan inni filatame taphataan umurii 17 kun St James Parkitti goolii injifannoo Newcastle United irratti galchuun isaa ni beekama. Premier League Englandini Alexander Isak dabalatee taphattoonni haaraa Liverpooliif mallatteessan dorgommichaaf kan isaan filatamanii gama Arsenaal ammoo miidhamarra kan ture Gabriel Jesus garichaan ala kan inni ta'e taphataan umurii 15 Max Doman garuu filatameera. Arsenaal taphattoota ganna kana mallatteessifate taphattoota 8 dorgommii Champions League Awurooppaatiif akka itti fayyadamu kan inni beeksisee. Tottenham ammoo Matthias Tel garichaan ala kan inni taasise taphattoota haaraa ganna kana Tottenham mallatteessifate Javi Simon, Joao Palhinha, Mohamed Kudus akkasumas ammoo Kolomoani taphattoonni kunneen kan inni galmeeffate Tottenham gama Manchester City ammoo kolleegdonni haaraa lamaan James Trafford fi Gianluigi Donnarumma filatamaniiru. Raheem Sterling taphataan sarara fuulduraa kan Chelsea dorgommichaaf osoo hin filatamin kan inni hafe La Ligaan Spain kadhamtoota taphataa fi leenjisaa cimaa kan baatii hagayyaa ifoomseera gama taphattootaatiin taphattoonni 5 kan kadhamamanii kan leenjistootaatiin ammoo leenjistoonni 3 kadhamamaniiru. Badhaasa taphataa cimaatii fi kan Real Madrid Kylian Mbappé kan Barcelona Lamine Yamal akkasumas Athletic Bilbao'dha Nico Williams Espanyoli Pero Mila Villarreal ammoo Nicolas Pepe kan isaan kadhamamanii. Lamine Yamal Barcelona keessatti jalqabbiinsaa baay'isaa goolii galchuudhaan akkasumas ammoo Barcelona irraa qabxii 2 fagaatee liigicha dursaate kan jiru Real Madrid Xavi Alonso badhaasa kana ni argataa fi tilmaama kan argate kanatti ammoo Barcelonaan odeeffannoo wal qabatuun darbu Alejandro Balde akka miidhame Barcelonaan kan inni beeksisee irra deddeebiidhaan Alejandro Balde taphataan sarartisaa miidhamaati kan jiru. Amma bakka isaammoo Gerard Martin bakka isaa buudhaan taphachaati kan jiru. Alejandro Balde kaleessa bakka shaakalaatti akka miidhame kilabichi Barcelonaan kan inni beeksisee miidhamni isaammoo miidhama maashaa akka ta'e kilabichi Barcelonaan kan ifoomsee baatii jaa keessatti yeroo lamaaf miidhama maashaan akka isa mudateedha. Barcelonaan kan inni ifoomsee odeeffannoo kiyyatti umuraatiin taphataan duraanii Manchester United Anthony kilaboonni hedduu isa mallatteessifachuudhaaf gaaffii akka dhiyeessan kaleessa kan dubbate. Kana keessa Bayern Munich isa tokko akka ta'e kan inni dubbate. Bayern Munich dabalatee kilaboota 5 ol na mallatteessifachuudhaaf gaaffii naaf dhiyeessaniiru jechuudhaan Antoniin kan inni dubbate. Yeroo qophii gannaa kanattis Manchester United keessatti irra deebiidhaan akkuma kana duraa yeroo ulfaataa akka dabarseedha kan dubbate. Guyyoota 40 olii fi hoteela Manchester United keessatti dabarsuun hedduu namatti ulfaate jechuudhaan Antoniin kan dubbate. Bara darbee ergisaadhaan Real Betis keessatti taphachuudhaan qoomsa addaati kan mul'ise. La Liga Spainin taphoota 17 goolii 5 galchuudhaan 2 kan inni mijeesse walii